Nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo haala bakka jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u obboloota kan koo dammee yuutuubii jalatti kan argamtan akkasuma sheer ta'e kan simbira gahu hordofaa kan jirtan gara kanattis immoo dhufuuf kan jirtan hunduma keessaniif nagaarra caalu nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessan fayyaa keessan miti nagaa guutuun qaba waaqa nagaa nuuf laatiif galanni ulfinni guddaan haa ta'u. Maddi nagaa keenya Yesuus Kiristoos haa kabajamu haa eebbifamu karaa hundumaatti waaqayyoon keessatti nagaatti eegamnee warra nagaa labsan taaneerra kan nagaa nuuf laate immoo waaqayyoodha warri nagaa kana qabaattanii jirtanii baga gammaddanii waan hundumaarra kan dursu namni jireenya isaa keessatti nagaaf gammachuutu yoo jiraate hundarra hin caala nagaan immoo waaqayyoon keessa jira namni waaqayyoon qabu nagaa qaba. Lafa nagaan jiru lafa jaalalli jiru lafa tokkummaan jiru immoo waaqayyootu jira maqaa waaqayyoo haa eebbifamu waaqayyo maqaan isaa haa eebbifamu har'as immoo sagalee waaqayyoon qoodannaa waaqayyo karaa barbaade karaa kamiinuu karaa qaba karaatti waaqayyo nutti dubbatu sana keessatti immoo nuti immoo karicha keessatti argamne sagalicha isa karaa dhugaa jireenya ta'e sana dhagahuuni warra mana waaqayyo keessa jiranii fi kun carraan isaa banamaadha akkasumas carroomuu guddaadha kuni warri kunillee simbiran geenye har'as borus yeroo hundumaa kan jennu gara kanatti koottaa sagalee waaqayyo keessa nagaa jira boqonnaa jira jireenya jira isaan malee jireenyi waan hin jiraannee fi jireenyi biyya lafaa wanti darbitu kun nama gowwoomsuun gaarii miti. Kanaaf gara isaa dhufanii boqonnaa kana keessa nagaa kana keessa jiraachuun yeroo hundumaa waamicha waaqayyoo isiniif godhu waaqayyo har'ayyuu harka isaa bal'isee dhaloota hundumaa hin waama dhaloonni waan hundumtinuu mootummaa waaqayyoo akka argatan barbaada maqaan waaqayyoo haa eebbifamu dubbii sagalee waaqayyoo keessaa wangeelaa Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 6 kaasee nuuf hin dubbisaa yeroon baay'isee yoo deemuu dhaabaate immoo baay'ee dheeressee gadhiisuu waan hin barbaanneefanii iddoo biraatis dubbifachuu hin dandeenya waaqayyo gooftaan nu gargaara lafa kana akkas jedha maqaa Yesuus Kiristoos nan dubbisa namni waaqayyo biraa ergame tokko ture maqaan isaas Yohaannis jedhama inni kun dhugaa ba'uudhaaf dhufe namoonni hundinuu dubbii isaatiin akka amananiif waa'ee ifichaa dhugaa ba'e inni ofii isaa ifa hin turre waa'ee ifichaa akka dhugaa ba'uuf ergame malee ifichi inni dhugaan inni gara biyya lafaa dhufe namoota hundumaaf ni ibsa inni biyya lafaa keessa ture biyyi lafaas isumaan ta'e biyyi lafaa garuu isa hin beekne gara biyya dhuunfaa isaa dhufe namoonni isaa garuu isa hin simanne hamma isa simataniif immoo ijoollee waaqayyoo akka ta'aniif aboo isaaniif kenne isaanis warra maqaa isaatti amananidha isaan kun waaqayyotti dhalatan malee dhiigatti yookiis fedha fooniitti yookiis fedha dhiiraatti hin dhalanne jedha maqaa waaqayyoo haa eebbifamu lakkoofsa 14 irratti of eenuuf nan